Nagaan Waaqayyoon dhuma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV Humna Wangeelaa Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa torban kana guutummaatti Waaqayyoon dhuma keenya nagaadhaaf fayyaatti nu eegee geggeessee har'aan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo torban darbanii fi torban torbaaf waa'ee yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu irratti walii wajjiniin baraa turre torban har'aa immoo akkamittiin yaada Waaqayyoo beenna yookaan Waaqayyo yaada isaa nama akkamitti mul'isa isa jedhu laallee qabxii gurguddaa sadii keenye inni tokkoffaan yaada Waaqayyoo beekuudhaa fi garaan namaa haareffamuutu irra jira. Qalbii haareffametti yaada haareffametti qalbii jijjiiramettitu Waaqayyo dubbata. Kanaaf akka biyyi lafaa yaaddutti yaaduu dhiifne isa Waaqayyo yoo yaadu jalqabne akka dubbiin Waaqayyo jedhutti yoo jiraachuu jalqabne Waaqayyo yaada baroota keessatti qabu nutti agarsiisa. Jenne lammaffaan immoo Waaqayyo yaada isaayyuu karaa namoota isaatii biyya lafaatti mul'isa sababa ta'eef namooti yaada Waaqayyo of biraa qabanitti hidhachuutu nurra jira jenne. Sadaffaatti immoo lafa Kiristoos jiru gara mirga Waaqayyootti isa barbaadu yaada keenya waan waaqarraatti hidhu hammuma yaada keenya isatti hidhanitu yaada Waaqayyoo kana baraa deemna waan ta'eef yaada keenya iddoo biraatti yaada Waaqayyoodhaa barbaaduu hin dandeenyu yoo hin barbaanne jennes of goomsuu ta'a malee yaada Waaqayyoo argachuu hin ta'u. Kanaaf egaan maal gochuutu nurra jira yaada keenya kana waan waaqarra jiru duwwaatti hidhuun akka nurra jirutu sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalle. Har'a immoo narratti maanni yaadi Waaqayyoodhaa isa jedhutu gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Qabxii gaggabaabaan isinii kennee yoo hin danda'e har'ani fixuu yaala kutaa kana. Maanni yaadi Waaqayyoo narratti akka dhuunfaatti maal narraa barbaada Waaqayyoo yeroo mootummaa Waaqayyoo keessa jiraadhu dirqami koo maanni wanti hojjechuun narra jiraatu maanni maal jedha macaafa qulqulluun waa'ee koo yoo jettanii na gaafattanii isa walii wajjiniin ilaalla. Qabxii muraasa tokkoon isinii kenna. Inni tokkoffaan yaadni Waaqayyoo narratti qabu yaadni Waaqayyoo sirratti qabu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka nuyi fakkaannu barbaada Waaqayyo. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irraa akka jedhu warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaa fi hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabee jedha. Oh haleluuyaa. Akka Waaqa nu barsiisuuf Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffanna yaa Waaqayyo ati hafuura dubbiin keessa hafuuraan hiikama. Jireenya hafuuraatti waamne nuyi warra foonii duwwaa miti warra hafuuraatis. Kanaaf yaa Waaqayyo har'a hafuurri qulqulluun dubbii kee hunduma keenyaaf akka inni ibsu akka inni nuuf hiiku barbaanna. Hafuuraan barreeffame hafuuraan immoo hiikama. Dubbii kee barsiisuudhaaf iddoo kana hin jiruan yaa Waaqayyo akka tinaan dubbattuufan si gaafadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhowwaa malee dubbiin kee na keessaa darbu. Sabni kee iddoo taa'ee dubbii kee dhaggeeffataa jiru hundumaarratti baltiin Waaqaa baname hafuurri qulqulluun achitti gadi bu'ee yaa Waaqayyo tokkoon saba dhaggeeffatuuf qalbii garaa isaanii bantee dubbii kee isaan hubachiisuun jaalala kee haa ta'u. Yaadi kee yaa Waaqayyo tokkoon keenyatti mul'atu. Bara kana keessa warra yaada kee barannu godhi. Galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Ameen. Tokkoffaan yaadi Waaqayyoodhaa nurratti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin beekuudha. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin beekuu. Erga isa beenne immoo isa fakkaachuu akka nu isa fakkaannu barbaada. Kanaaf Phaawulos warra Roomaatii yeroo barreessu maal jedha? Duraan dursee warra isaan beekee jedha. Fakkaatti ilma isaa Yesuus Kiristoos isa kamiini isa obboloota baay'ee gidduutti hangafa ta'e sana akka isaan fakkaataniif yaadaan isaan qabe jedha. Utuu biyyi lafaan uumin yaadi Waaqayyoodhaa sirratti maanni akka ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fakkaattu Waaqayyo barbaada. Kanaaf Phaawulos warra Qorontoosiif yeroo barreessu ani Kiristoosiin akkan fakkaadhe isin immoo anaan na fakkaadhaa. Kiristoos maal fakkaata jedhanii yoo gaafatanii Kiristoos waan inni fakkaatu ana laalaa ani jireenya isaan jiraataa jira isan fakkaadhaan haasaan koo dubbiin koo jireenyi koo gadi ba'uun koo ol galuun koo hundumtu isa fakkaataati. Kiristoos maal fakkaata yoo jettanii ana laalaa jedheetu Phaawulos ofii isaa namootatti agarsiisuu danda'a. Nuyi sarraa biyya lafaa keessa yeroo jiraannu ofii keenyaa Kiristoosiin fakkaanne ofii keenya Kiristoos maal fakkaata yoo jettanii wangeelli arfan yoo ilaalle nutti hima jireenya Kiristoos haasaansaa dubbiinsaa jireenyi isaa maal akka ta'e cubbuutuun argin biyya lafaa keessaa akka ba'e qulqullummaatti akka jiraate macaafa qulqulluu nutti hima. Nusi
isa akka fakkaannu barbaada. Erga isa fakkaannee booddee immoo namooti nu laalanii jireenyi isaanii geeddarame gara Waaqayyoon fakkaachuutti akka isaan dhufaniif namoota akka nu jajjabeessinu barbaada. Warruma Qorontos kanaafi Phaawulos iyyuu yeroo xalaa sana barreessu isaan gidduun jiru sababa ta'eef namoonni Phaawulos immoo maal fakkaata jedhanii gaaffii kaasuu danda'an waan jiraniif Ximootiyoosiin erge. Ximootiyoos xalaa sana fuudhee dhaqee Phaawulos maal fakkaatattanii gaaffii yoo isinitti ta'e immoo isa raawwatee anaan na fakkaata ilma koo hafuuraa Ximootiyoosiin gara keessanitti ergeera jedhe Phaawulos. Kanaaf Kiristoosiin fakkaadhaa ergaansa Kiristoos maal fakkaata yoo jettanii anatu isa fakkaata. Ani jireenya Kiristoosiin fakkaatu jiraadheeraa jedhe. Phaawulosumti kun maal fakkaata yoo jettan warri nan beekne immoo ilaana fakkaate nama na fakkaatu Ximootiyoosiin gara keessanitti ergeeraati isa ilaalaa Ximootiyoosiin jedheetu gara isaaniitti erge Ximootiyoosiin xalaa sanaa wajjiniin. Kanaaf firoota koo jireenyi Waaqayyotti nu waame ilma isaa Yesuus Kiristoosiin fakkaachuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lammaffaa maanni jaalalli Waaqayyoo yoo jettanii torban darbe dubbisee isuman ture Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 keedha. Jireenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyoo akkam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudhaa. Jaalalli Waaqayyoo maanneedha? Jaalalli Waaqayyoo waan gaarii ta'e. Jalqaba waan gaariif waan nama adda baasuudha. Waan gaarii akka nuyi qabannu barbaada Waaqayyo. Isa hamaarraa akka nuyi fagaannu barbaada. Namoonni Waaqayyoodha waan hamaaf waan gaarii adda baasanii akka isaan beekan barbaada Waaqayyo. Erga isa adda baasanii beekanii waan hamaarraa fagaatanii waan gaarii akka isaan qabatan barbaada. Achitti raawwatu garuu wanti gaariin hundumtuu immoo jaalala Waaqayyoo miti yookaan yaada Waaqayyoo miti. Kanaaf iyyuu isa gaarii keessaa immoo waan Waaqayyo duratti fudhatamaa ta'e hubachuudha. Waan gaariif waan gadhee erga gargar baasee namni tokko isa gaarii keessaa iyyuu gaarii kan ta'e hundumaa fudhatama utuu hin taane gaarii kan ta'e hundumaa duukaa fiigatu hin taane gaarii keessaa immoo isa kamtu Waaqayyoon duratti fudhatamaadha jedhee ilaaluutu irra jira. Gaariin hundumtuu Waaqayyo duratti fudhatamaa miti waan ta'eef gaarii isa Waaqayyo duratti fudhatamaa ta'e erga adda baasee booddee immoo maaltummoo akeeka isaa fiixaan baasa. Hunduma keenya irratti Waaqayyo akeeka qaba. Kanaaf iyyuu kaaneedhuma ofii keenya waa akeekne akka nuyi waa hojjennu hin barbaadu Waaqayyo. Akeeka akka nuyi baafnu hin barbaadu Waaqayyo. Akeeka baasuun ga'ee hojii Waaqayyo abbaatu. Inni mootuu biyyi lafaan oomin duratu akeeka hundumaa hojjetee raawwate Waaqayyo. Amma gaamaanni isa uumamuu biyya lafaa dura karoora ba'e akeeka ba'e sanatu si wajjiniin hojjechuu barbaada. Akeeka Waaqayyo isa sirra jiru sana akkati argitummoo barbaada. Waan gaarii adda baaftee beekteetta waan gaarii keessaa immoo waan Waaqayyo duratti fudhatamaa ta'e hubatteetta isa keessaa iyyuu immoo kamtu akeeka Waaqayyo anarratti qabu wajjiniin adeema. Kamtu waamicha Waaqayyo anarratti qabu wajjiniin adeema. Isa jedhu immoo adda baafne akka nuyi hubannutu barbaada jechuudha. Egaani kan hundumaa adda baafne isa yaada itti waamamneef akeeka itti waamne sana fudhatee adeemu duukaa akka nuyi buunutu Waaqayyo barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaa yaadi Waaqayyoon irratti maanni yoo jettanii yaadi Waaqayyoodhaa sirratti wangeela misraachoo biyya lafaatiin akka geessutu barbaada Waaqayyo. Lallabaa yoo taates lallabaa yoo ta'uudhaa baattes barsiisaa wangeelaa yoo taates yoo ta'uu baattes tarii kennaa madirakii irra dhaabatanii barsiisaniin qabu yoo fiin jetteyyuu wanti Waaqayyo biyya lafaarra si kaa'ee fi namootatti wangeela dhugaa akka baatuuf Waaqayyo lafarra si kaa'e. Nama tokkotti haa ta'u nama lamatti haa ta'u yeroo argitutti akka itti dubbattu barbaada Waaqayyo. Akka jedhee gooftaan yoos namni garaasaatti amanee afaan isaatiin immoo gooftaa kan ta'e yoon dubbadhe ani immoo waa'ee isaan dhugaa baadhe. Namni yoo waa'ee koo lafarratti dhugaa bahe namni yoo lafarratti na ganee jedhe abbaa koo biratti hin ganaadha. Kanaaf maal barbaada Waaqayyo nuyi garaa keenyatti amannee afaan keenyaan immoo gooftaa akka inni ta'e namootatti akka nuyi himnu barbaada. Si'a tokko waldaadhuma keessattitu Yesuus gooftaadha jennee iyyineetu galla. Isa duwwaa miti inni ga'aa miti. Namoota gooftaa Yesuus Kiristoosin hin beekne bira dhannee gooftaa ta'uusaa akka nuyi isaanitti himnutu Waaqayyo barbaada. Ilaa akka jedha wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaatanii yoo laaltanii wangeela Luqaas boqonnaa 15
lakkoofsa tokko kaatanii yoo laaltanii utuunni warra qaraxxuudhaa wajjiniin haasa'utu warri fariisotaa argani warri fariisotaa warri saaduqootaa maali kun jedhani gooftaadhaan cubbamoota simaa jedhaniitu dubbatan. Ergasii booddeetu ilmi namaa jedhe gooftaan immoo warra badan barbaaduudhaafitu dhufe jedha. Isin keessaa namni hoolaa 100 qabu tokko yoo jalaa badde 99 gaara gubbaatti dhiisee ishee tokko barbaacha kan hin nanne eenyuudha? Akkasuma qajeelota warra qalbii diddirrannaan isaan hin barbaachifne 99 mannaa nama qalbii diddirrannaan barbaachisu tokkotu barbaada Waaqayyo jedheetu dubbata. Kanaaf firoota koo nuyi warra qalbii diddirrannaan isaan hin barbaachifne wajjin yeroo keenya fixuudha mannaa namoota qalbii diddirrannaan isaan barbaachisan bira dhannee isaanitti sagalee gooftaa sagalee misiraachoo akka nu isaanitti himnutu Waaqayyo gooftaan maccaa barbaada. Kanaaf lafarra siqaa obboleessa koo obboleettii koo Waaqayyo wangeela namatti himuutu nurra jira. Hoolaas badde sana yeroo argatuedha gammachuudhaanitu gala mana isaattiidha. Hoolatti fuudheetu gurmuu isaatti baataan ollaa sadaqee waammataa kunoo hoolaan koshee baddee turte naa argamteetti kottaa naa gammadaa jedheetu ollaa isaatii wajjiniin gammadaa. Namni tokko yeroo mootummaa Waaqayyootti dabalamu gammachuu guddaatu Waaqarratti ta'aa jira sagaleen Waaqayyoodha. Har'a ililleen keenya baay'een gammachuun keenya baay'een yeroo dhukkubsataan fayyuudha yeroo hidhamaan hiikamuudha yeroo namootaaf eebbi garagaraa ta'uudha. Firoota koo wanti Waaqarratti Waaqayyoon gammachiisu yoo jiraate lubbuun namootaa mootummaa Waaqayyootti galuudha. Kanaaf iyyuu isa keessatti akka hojjettu barbaada Waaqayyo. Dhaqii warra badan gurmuurra kaawwadhuutii fidi. Dhaqii warra badanii baadhuutii fidi. Barbaadi akka isaan barbaaddu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti yoo laaltanii lafa burqaa Yaaqoobitti dubartii bishaan waraabbattuu dhufte tokkotu arge. Isheettitu wangeela hime. Isheen wangeela sana fudhattee dhattee isheen immoo warra Somaariyaatti himte. Yeroo sana bartoonni irbaata bituudhaaf yookaan nyaata bituudhaaf deemanii turanii yeroo achi as deebi'an gooftaadhaan nyaata nyaadhu jedhaniin ani nan quufeedhe gooftaan nan quufeen jennaani tarii namatu nyaata fideefi jennaani hankooyi jedhe gooftaan nyaanni koo jaalala isa na ergee raawwachuudha. Har'a nan gammadee jedhe har'a nan quufee maaltu si quufsee yoo ittanii gaafattanii lubbuu tokkotu mootummaa Waaqayyootti gale gammachuun gooftaa namni mootummaa isaatti galuudha. Kanaaf firoota koo atis wanti Waaqayyo sirraa barbaadu yoo jiraate nama tokkotti nama lamatti wangeelatti akka himtu barbaada. Yeroo isaan fayyani gammachuu guddaa isaatu Waaqarratti ta'a. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaarra si kaa'e maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Qorontoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irra yoo ilaaltanii Phaawulos ergamaani Waaqayyo jedha ogummaa isheetii biyyi lafaa jedha ogummaa isheetiin yeroo isheen Waaqayyo isa ogummaadhaan guutuu yeroo isheen arguu dadhabdee jedha barsiisa nuyi barsiifnu barsiisa gowwummaa fakkaatunitu Waaqayyo namoota deebisee jedheetu dubbata. Firoota koo barsiisa keetiinitu gowwummaa fakkaachuu danda'a wallaalummaa fakkaachuu danda'a xinnoo fakkaachuu danda'a garuu ogummaa biyya lafaa caalaa barsiisa keetiin dubbii keetiinitu Waaqayyo namoota isaa gara keetti deeffata. Yoo hidhattee hin himtu ta'e namoonni deebi'uu hin danda'ani. Utuun ergamin attamitti deemu jedha sagaleen Waaqayyoodha. Utuun ergamin attamitti deemu utuu namni dhaqee immoo hin himin immoo namoonni attamitti amanu jedha. Namoonni amanuudhaaf namoonni dhaqanii itti himuutu irra jiraata. Kanaaf waldaa keessa teessee hin eegin dhaqiitii namootatti bahi wangeela itti himi. Har'a maal barbaada Waaqayyoon irraa kan jettu yoo jiraatte Waaqayyo akka dibaatee wangeela misiraachoo namatti himtu barbaada. Kanaaf gara karaatti bahi dhaqii namootatti himi. Mana barumsaa keessatti dhaqii namootatti himi. Namni gara gooftaa dhufuufi namni dhaqee wangeela itti himu jiraachuutu irra jira. Kanaaf Waaqayyo kan inni biyya lafaarra si kaa'e wangeela misiraachoo namootatti akka himtuufi. Lamxoonni warri Samaariyaadhaa yeroo Waaqayyo isaan yaadate bara minaan hin jirre bara beelaa sana keessa minaan yeroo argatanii erga guurratanii dhaqanii godoo isaanii keessa kaawwatanii booddee hamma lafti bariitutti yoo eenne sagalee misiraachoo kananne yoo himuudhaa baanne Waaqayyo nutti faradaadhani. Kanaaf hamma aduun bariitutti illee ta'anii eenne mana mootummaa dhaqaniitu waan Waaqayyo godhe warri diina isaanii qabeenya isaanii achitti dhiisanii deemuu isaanii
minaanni argamuusaa, nyaati argamuusaa, beelli baduusaatu yaadatamuusaa ni dhaqaniitu himani. Kanaaf firoota koo yeroo miti yeroodhan jedhinaa, yerootti yeroo malee wangeela Kiristoosii lallabuun akka nurra jirutu sagaleen Waaqayyoo nutti hima. Phaawulos ergamaan Ximootiyoosiin yaa Ximootiyoosii kun yeroodha, kun immoo yeroo miti hin jedhini wangeela barsiisi jedheetu dubbata. Arfaffaa sababiin Waaqayyo biyya lafaarra nu kaa'eef namootaaf jedheetu. Phaawulosi warra Filiphisiisiif yeroo barreessu isa tokko boqonnaa tokko lakkoobsa 22-25 yoo laaltanii anamma waan lama gidduutti rakkadhaadha. Inni tokko biyya lafaa kana dhiisanii deemanii dhaqanii Kiristoos bira jiraachuudhaan inni guddaa naaf wayyaadha. Inni tokko immoo biyya lafaa kana keessa jiraachuudhaan yoon as jiraadhe gooftaatti akkasiin guddattaniif akkasiin gammaddaniifan as jiraadha. Ilaala yoon as jiraadhe isiniifan jiraadhaa jedha Phaawulos. Ofiif miti ofii guddachuuf, ofii gammaduuf, ofii bal'achuuf, ofii lafa guutuudhaaf hin jiru. Maaliifan jiradha? Akkasiin guddattanii fi akkasiin gammaddaniifanii of as jiraadhaadha yoon as jiraadhe. Anaaf garuu yoon deeme naa wayyaa kan koo achi jiraadha iddoo kanaa namootaaf hojjechuudhaaf jedheetan jiraachuusaati. Kanaaf wanti Waaqayyo biyya lafaarra si kaa'ee fi akka ofii keetiif jiraattuuf utuu hin taane akkati namootaaf jiraattuuf Waaqayyo biyya lafaarra si kaa'e. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoobsa 13-21tti hidhattanii yoo laaltanii waa'ee namicha badhaadhaa tokkoo fakkeenyaan dubbate Gooftaa Yesuus. Namicha tokkoo fituu badhaadhoo lafti tolleef lafti isaa minaan tolchee baasee galcheef jedhe. Minaan baay'ee argate lafatu minaan tolcheef. Isa booddee nami kun taa'ee yaadeetu eessattan galchaa minaan koo kana jedhee erga taa'ee yaadee booddee gombisaa bal'aasaa qopheesseetanii minaan koo achitti naqadha jedhee saganteessiidha nami sun. Ergasii booddee akkasuma godhe. Erga kana godhee booddee maal jedhaa ofitti deebi'eetu yaa lubbuu koo jedhe. Yaa namummaa koo jedhe gammadii ililchi jedhe. Maaliif jennaan bara baay'ee kan si ga'u nyaata qabda kanaaf gammadii jedheetu ofitti haasa'a. Yeroo sanatu yaa namicha gowwaan anaa jedhe Waaqayyo lubbuu kee edanan fudhadhaa jedheen. Namichi suni ofiif badhaadhe jedhe Gooftaan. Namootaaf badhaadhuun kan irra ture. Ofiif badhaadhe biyya lafaa keessatti badhaadhummaa walitti qabuun hin danda'ama. Garuu ofii keenyaaf badhaadhummaa akka nuyi walitti qabannu Waaqayyo hin barbaadu. Eenyuuf malee namootaaf badhaadhummaa akka nuyi walitti qabnu. Yoo badhaadhota taane namootaaf akka nuyi badhaadhota taanu. Yoo beektota taane namootaaf akka nuyi beektota taanu. Yoo ayyaana arganne ayyaanni nuu kenname sun namootaaf akka ta'e. Kanaaf iyyuu beekuun kan sirra jiraatu biyya lafaa keessa yeroo jiraattu namaaf jiraachuu kee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo waa'ee Yoosefiin yaadatu ta'e Yoosefi boqonnaa 37 seera uumamaa keessatti abjuu yeroo argee abjuu isaa maalitti hiika utuu sinnaa sagaddanii jedha obboloota isaatiin. Utuu sinnaa sagaddanii bissiin keessan bissii kootiif utuu sagadu urjiin keessanii biftuu kootiif utuu inni sagaduun arga. Utuu sinnaa sagaddaniin arga jedheetu waa'ee isaa waan argutti fakkaata Yoosef. Waan isin dinqu boqonnaa 45 irratti yeroo abjuun sun raawwate isaan naqanii erga sagadanii booddee obbolootatti yeroof mul'isu maal jedha kunoo kaa hin sagaddaniin jenneen. Kunoo kaa hin raawwate mul'atichiituu sinnaa sagaddanii inni arge suni hin raawwate hin jenne. Gaafa obboloonni Yoosefin gurguruu isaaniitiif gaddanii hin gaddinaa jedhe isin hin gaddinaa maaliif Waaqayyo lubbuu oolchuudhaa jedhee isin dura gara biyya kanaatti na ergeera. Sababii an biyya Gibxi dhufeefi Waaqayyo namoota naa sagachiisuuf miti kaayyoon isaa anaan daatee lubbuu oolchuu barbaada. Bara beelaa kana keessa gombisaa koo keessaa namoota nyaachisuu barbaada. Bara quufaa keessa minaan akka walitti qabuufitu Waaqayyo Gibxitti na fide jedhe. Lubbuu oolchuudhaaf Waaqayyo biyya kanatti na erge. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo Waaqayyo siin daatee lubbuu oolchuu barbaada. Namootaaf eebba akka taatutu Waaqayyo barbaada. Bara Mardookiyoosiif bara Aasteer keessa yeroo qalamuun Israa'eloota irratti dhufe lafarraa balleeffamuun yeroo Israa'eloota irratti dhufe Mardookaay akka jedheetu Aasteeritti erge. Yaa Aasteer jedheen Waaqayyo yeroo kanaaf jedheetu mana mootummaa keessa si galche. Yoo isa kana irraanfatte yoo isa kana dagatte saba isaa kan oolchullee Waaqayyo fagoodhaa hin fida. Atiif manna abbaa kee garuu hin baddu. Sababiin Waaqayyo mana mootummaa si galcheef, sababii Waaqayyo mootuu si godheef, sababii Waaqayyo carraa kana si kenneef
haadha manaa mootichaa iddoo isheetii darbatee siin iddoo sana si kaa'uun Waaqayyoo suma mootii godhuu miti kaayyoon Waaqayyoo jireenyuma gaarii jireenyuma raafaa akkumatti jiraattuuf miti ofii keetii gammaddee bashaatee akkati jiraattu duwwaadhaaf miti isa kana sii godheera kaayyoon isaa garuu yeroo kanaa jedhee achi keessi galchee yeroo dukkanaa Israa'elitti dhufaa jiru kan yeroo badiisaa yeroo muddamaa yeroo dhiphinaa yeroo dhumiisaa Israa'elitti dhufaa jiru kana siin daatee dubbatachuu barbaadeetu Waaqayyoo balbala banee mana mootummaa keessi galcheedhe sababiin Aasteer mootii taateefi sababii kanaatiifi Waaqayyo isheedhaan daatee oolchuu waan barbaadeefi kanaaf firoota koo Waaqayyo biyya lafaarra kan inni si kaa'e namootaaf jedheeti maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu shanaffaa maanni yaadi Waaqayyoon irratti yoo itti qulqullummaatti akkati jiraattu Waaqayyo barbaada Tasalonqee duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti yoo ilaalte tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 9 yoo ilaaltani Waaqayyo qulqullummaatti jiraachuu isinirraa barbaada jedheetu dubbiin Waaqayyoodha nutti hima Saadraaq Miisaaq Abdineegooni nyaata mootichi kennuun akkan xuroofneef murtoo godhaniidha ilaalaa mana mootichaatti afeeramanii nyaata mootichaa maaddii mootichaarraa nyaachuudhaaf carraa argatanii inni kun namoota baay'eef of jajuu isaanii ta'uu danda'a kunoo nuyi maaddii mootiirraa nyaanna jedhanii warri kaan ittiin of jajuu danda'u ta'a isaan garuu waa'ee maaddii mootiirraa nyaachuu miti waa'ee nyaatichi minyaamoo miti nyaati kun qulqulluudha moo xuraadha jedhaniitu adda baasanii beeku turanii yeroo laalanii nyaanni sun xuraadha kanaaf iyyuu nuyi nyaata kanaan hin xuroofnu jedhaniitu murtee godhaniidha hammam yoo mana mootiitti qophaa'e illee namoota gurguddaatu nyaata yoo ta'e illee namoota baratantu nyaata yoo ta'e illee namoota qaroomina qabantu nyaata yoo ta'e illee baay'ee namootaatu nyaachuudhaaf hawwa yoo ta'e illee isaan garuu nama baay'eetu nyaata moo nama xinnootu nyaata nama gurguddaatu nyaata sooressootatu nyaata isa kanaaf iddoo hin laanne Waaqayyotti hin tola moo Waaqayyotti hin tolu kun jedhaniitu ilaalanii hin nyaannu kun jedhanii murteessanii ergasii booddee callaa duwwaa nyaataniidha sagaleen Waaqayyo akaayii nyaachuudhaafitu murteessanii akkati qulqullummaatti jiraattu Waaqayyo gooftaan barbaada maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u barri nuyi keessa jiraannu bara jal'inaan guuteedha bara hammeenyaan guuteedha namoonni karaa jal'inaa badhaadhummaa walitti qabatu namoonni karaa jal'inaa aangoo fudhatu namoonni jal'inaan jiraatu jal'inaan ba'u jal'inaan galu jal'inaan deddeebi'u barri kun walumaa galatti bara jal'inni itti baay'ateedha bara hammeenyaan guutuudha kanaaf firoota koo bara akkasii keessa iyyuu qulqullummaatti jiraachuun hin danda'ama biyya kam keessa yoo jiraatte iyyuu biyya guddate keessas yoo jiraatte achi keessattuu qulqullummaan jiraachuun hin danda'ama Waaqayyo warra qulqullummaan jiraatan barbaada qulqullummaatti akkati jiraattu Waaqayyo sirraa barbaada maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u inni ja'affaan maal barbaada Waaqayyo anarraa yoo jette utuu gargar hin kutin jireenya Waaqayyo namarraa barbaadu akkati jiraattutu Waaqayyo barbaada Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 ergaa Phaawulos qulqulluun warra Tasalonqeetiif barreesse isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 lakkoofsa 12 kaasee isa jiruun dubbisa obboloota nana warra isin gidduutti hojiitti dadhaban karaa gooftaas warra isin geggeessanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isinan kadhadha sababii hojii keessaniitiifis herrega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qaba walii keessan gidduutti nagaa qabaadha obboloota nana warra hojii hojjechuu dhiisan gorsitanii akka qajeelchitan warra garaan isaanii sodaate akka toosiftan warra dadhabaniif akka yaaddan namoota hundumaafis akka dandeessan isinan gorsa yeroo hundumaa walii keessaniif namoota hundumaafis gaarii gochuu yaadaa malee namni tokko illee waan hamaadhaa fi hamaatti hamaa akka hin deebifne ilaalladha yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessanitti fufaa malee dhiisinaa waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan fedhaa jedheetu dubbata keessa deebi'aati dubbifadhaa kan Waaqayyoodha karaa Yesuus Kiristoosiin maal barbaada kana gochuu keessan fedhaa jedheetu Phaawulos ergamaan warra Tasalonqeetti barreessa inni tokkoffaa maal godhaadha warra hojiitti isin gidduutti dadhabanii fi ulfina kennaadha warra isin geggeessanii hirriga jaalalaatiin isaan ilaalaa isaaniif abboomaadha namoota isin gidduudhaa hojii dhaaban gorsaati hojiitti isaan deebisaa
waliif dandaadha. Namoota mala garagaraa qabantu jira. Waliif dandaa jedha. Wal gorsaa jedha. Hamaatti hamaan deebisinaadha. Kadhata keessan gargariin kutinaadha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffadhaadha. Isa kana akkasin yeroo hundumaa gootan Waaqayyo barbaada. Maal isinirraa barbaada? Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin isa kana isinirraa barbaada jedheetu Phaawulos ergamaanii iddoo kanatti dubbata. Kanaaf firoota koo kana dubbifadhaa. Inni torbaffaanii Yesuus Kiristoositti amanuu keenya Waaqayyo barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoobsa 40 yoo dubbiftan isa kanarraa argitu. Inni 8ffaanii isa sodaachuu keenya Waaqayyo barbaada. Akka nu isa sodaannu seera keessa deebii keessatti Waaqayyo abiddaan naqee gaara Siinaa irratti yeroo dubbatu Israa'eloonni arguu dadhabani hin sodaatani. Akka jedha Museedhaan, yaa Musee nuyi maaliif abidda boboo kanaan dhumnaa? Maaloo Waaqayyo nutti hin dubbatini, ati nutti dubbadhu, hin sodaanne nuyi jedhan. Yeroo sana Waaqayyo maal jedha? Musee jedhe waan Israa'eloonni jedhan dhageeraan jedhe. Maaloo etuu yeroo hundumaa akkasina sodaatanii? Waaqayyo maal barbaada? Yeroo hundumaa sodaatamu barbaada. Halkanii guyyaatti yeroo malee, yeroo kophaa keetii, yeroo namaa wajjin, yeroo hundumaa akkasii sodaattu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Yaada Waaqayyo sirratti gabaabaatti isa kana. Boleessa obboleettii koo yaada Waaqayyo kana keessa jiraadhu. Waaqayyoon hin galateeffannaa. Torban har'aa mata duree biraatiin wal agarra. Baay'een isin jaalladha. Kadhata gabaabaa isaatiin raawwanna. Yaa Waaqayyo galanni siifatu. Dubbii keetti jiraachuudhaaf nu gargaari. Yeroo kana booddee qabaannu yeroo eebbaa nu godhe. Sabi kee iddoo jiraatu hundumaatti eebbaana jiraatu. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Haaleluyyaa. Gamaleenisa, galataa garaa keessa, itti gamaleenisa, galataa garaa keessa, itti gamaleenisa, faarfannaa garaa keessa, itti gamaleenisa, faarfannaa garaa keessa. Galataa garaa keessa, itti gamaleenisa, galataa garaa keessa, itti gamaleenisa, faarfannaa garaa keessa, itti gamaleenisa, faarfannaa garaa keessa.